Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Firankoo Deelii xiinxalaan siyaasaa fi maandistii qabsoo qeerroo kan ture Jawaar Mohaammed ajjechaa artistii qaalii Oromoo ture Haacaaluu Hundeessaatiin booda mootummaa Itoophiyaatiin qabamee mana hidhaa kan ture yoo ta'u, yeroo hidhaadhaa bahetti biyyattiin siyaasa qoqqoodamuu fi wal waraansa cimaa keessa jirti jechuudhaan qeeqaa fi qabsoo KFO waliin jalqabe tasgabbiin ilaaluu barbaachisa jechuudhaan yeroof miidiyaa irraa fagaatee kan turee fi ji'ootaan booda TV Artiist jedhamu irratti gaaffii fi deebisaa taasisuun isaanii yaadatama. Achiin boodas hangas mara miidiyaa hawaasaa irratti kan hin mul'anne Jawaar yeroo dhiyoon as garuu yaadaa fi qeeqa qabu miidiyaa hawaasaa isaa irratti barreessuu jalqabeera. Rakkoo siyaasa biyyattiif furmaanni yaada siyaasaati kan jedhu Jawaar wal waraansa biyyattii keessatti deemaa jiruuf mariin hunda hirmaachise taasifamuu qaba jedhee irra deddeebiin dubbachuun mul'ateera. Dhimma waliigaltee WBO zoonii giddu galeessaa hoogganaa kan ture Jaal Sanyii Nagaasaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa irratti ta'e irratti nageenya Oromiyaatiif jedhee galuun Jaal Sanyii Nagaasaa waan jajjabeeffamuu qabu kan jedhu Jawaar garuu gartuu waraana irraa futtuqe qofaatti baasuun walii galuun nageenya waaraa buusuu hin danda'u jechuun barreessuun isaa ni yaadatama. Komii uummata biraa qabu jechuun amma waa'ee gibiraa irratti yaada isaa akkas jechuun barreesse. Guyyoota muraasa dura miidhaalee uummata irra gahaa jiran akka nuuf eertan gaafachuun ni yaadatama. Haaluma kanaan komiin namoota baay'ee irraa dhiyaataa jiru gibirri humnaa ol dabalu. Ergaawwan dhufan keessaa tokko akkana jedha. Dhimma kafalataa gibiraa lafa baadiyyaa naannoo Oromiyaatiin wal qabatee akka labsii lakkoofsa muraa 255/2016 fooyya'ee ba'etti kafaltiin itti fayyadama lafa baadiyyaa hektaarii tokkoo qarshii 250, gibirri galii oomisha qonnaa irraa argamu qarshii 150, walumaa galatti lafti hektaarii tokkoo qarshii 400 ta'a. Osoo kun seeraan lafa taa'ee jiru yeroo ammaa kana godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessattuu godina Harargee lamaan irratti kafalataa gibiraa lafa baadiyyaa hektaara tokko irratti qarshii 3,000 qonnaan bulaa keenya irraa saamaadha jiraachuudhaan yakkoota saamichaa fi cunqursaa mirga qonnaan bulaa irratti raawwachaa jiran jechuudhaan fuula feesbuukii isaa irratti kan barreessu yoo ta'u, guyyaa kadees itti dabaluudhaan gibiraa wal qabatee komiiwwan kumaatamaan na bira gahanii jiru. Ergaana dhaqqabe irraa wanti mul'atu kan bara darbee yeroo wal bira qabamu gibirri bara kanaa baadiyyaa fi magaalaattis dachaa 3 hanga 10 jechuunis parsantii 300 hanga 1,000 dabalee jira. Itoophiyaas ta'e biyya biraatti gibirri al tokkotti dachaa manaatiin dabalamee waan beekuun se'u. Gibira idileetiinis kafaltiin maqaa inshuraansii, hirmaannaa ispoortii, milishaa fi kan kana fakkaatamuun guuramu dachaan ol ka'eera. Kafaltiin tajaajila mootummaa kan akka hayyama daldalaa haaromsus dachaa hedduun dabaleera. Uummanni kafaltiilee seeraan hin tumamne kafalchiifamaa jira. Fakkeenyaaf waajjira paartii badhaadhinaa ijaarsisuuf, waggaa 5ffaa kabajuuf akkasumas nyaataa fi uffata milishaatiif maqaa jedhuun yeroo yeroon dirqiin mallaqni irraa guuramaa jira. Namoonni gibira kafaluuf gara waajjira mootummaa yoo deeman amma dursee itti himameen alatti maqaa adda addaatiin kafaltii dabalataa gaafatamu. Warri gibira fuudhu mallaqa hamma kafalamee gaditti nagahee irratti barreessa. Gibira kafaluun dirqama lammiilee maraa akka ta'e waan wal mormisiisuu miti. Hammi gibiraa yeroodhaa gara yerootti dabaluunis waanuma eeggamu ta'ee garuu ammoo mootummaan gibira kan sassaabu akkaataa labsii dursee bahe irratti hundaa'ee ta'uu qaba. Gibira dabaluu yoo barbaachises labsiin lafa jiru haaraan akka bakka buufamutti jijjiiramni godhame dursee uummatatti erga himamee booda gibirri sassaabama kan jedhu Jawaar fakkeenyaaf labsiin itti fayyadama lafa baadiyyaa Oromiyaa bara darbe bara 2016 jechuun bahee osoo hin jijjiiraminii fi kan biraan bakka hin buufamin daballiin gibiraa kun dhufe. Sirni gibiraa fooyyessuu yoo taasifame bifa sadarkaa federaalaa fi naannolee waltaa ta'een raawwatamu osoo qabu qondaalli gandaa kamiyyuu haala itti fakkaateen uummata irratti gibira dabaluun seera dhabdummaa babal'isuudha. Gibirri ennaa dabalame fedhii mootummaa qofa giddu galeessa kan godhate osoo hin taane dandeettii kafaltiilee lammiilee hubannaa keessa kan galche ta'uu qaba. Yeroo dinagdeen biyyattii fi galiin lammiilee saffisaan guddataa jirutti gibira dabaluu waanuma eegamu ta'ee faallaa sana yeroo sochiin dinagdee biyyaa laamsee qaala'insi jireenyaa humna lammiileetii ol ta'e kanatti gibira dachaa hedduun dabaluun kun uummaticha miidhaa hamaaf saaxiluudha. Mootummaan gibira kan sassaabuuf tajaajila lammiileen isarraa eeggatan kan akka nageenyaa, fayyaa fi barnoota guutuuf baasii barbaachisu ofirraa cufuuf kan ta'u yoo ta'u, lammiileen biyyattii baasii tajaajila kanaaf barbaachisu bifa gibiraatiin erga kafalanii booda baasii dabalataa maqaa buusii milishaa jedhuun kafalchiisuun bu'uura seeraa hin qabu. Lammiin tokko gibira seeraan irraa eegamu erga kafalee booda hojiilee misoomaa garaagaraatiif gumaachuu ni danda'a. Gumaachi kun garuu fedhii isaatiin malee dirqamaan kan guuramu ta'uu hin qabu. Lammiilee miseensa paartii biyya bulchuu hin taane buusii miseensummaaf ijaarsa waajjiraaf ayyaana kabajuuf dirqama mallaqa irratti guuruun yakka guddaadha. Walumaa galatti lammiileen daballii gibiraa adeemsa seeraa hin eeggatiin akkasumas kafaltii seeraa hin labsamiin hin kafaluuf dirqama hin qaban jechuun mootummaa yeroo sochii dinagdee laamsa'ee fi qaala'insi jireenyaa samii tuqe kanatti adeemsa seeraan alaatiin gibira dachaa hedduun dabaluun madaallii kamiinuu fudhatama kan hin qabnedha jechuun fuula feesbuukii isaa irratti barreesseera.
Don't forget to like, subscribe, and hit the notifications button.